Fakkeenyaaf ammaasitti 3 jee 7 jedhame 7 jee 10 takka jee 10 takka jee 15 jaa garaagarummaan asii asitti jirtu meeqa jechuudha 4 jechuudha. I think isin deddaa 4 kanaafuu garaagarummaan isaanii 4 jechuudha. Garaagarummaa isaa 4 ta'uu isaa 7 hir'isuu 3 meeqa ta'a jechuudha 4 akkasuma 10 takka hir'isuu 7 meeqa ta'a jechuudha 4 akkasumatti 15 hir'isuu 10 takka meeqa ta'a 4 jechuudha. Garaagarummaa isaanii 4 bifa sanii mirkaneessuu dandeessan jechuudha. Kanaas bifuma sanii warra hir'isaadha. Okay, -1 -3 meeqa ta'a jechuudha -4 okay -5 -1 meeqa ta'a jechuudha -1 fi -1 positive hin taatu. Kanaafuu positive -5 plus 1 hin taatu meeqa ta'a jechuudha hoggaasa -4 hin taatu bifa san ta'a. Okay, gaafa kaanis bifuma sanii itti fufa jechuudha. Kanas -9 -5 okay -9 -5 amma kana yoo kana godhan ta'uu gurtan jechuudha -5 -5 duraanuu maayinus ni qabatanii 5 hin keenya yoo kana godhan it is would be wrong jechuudha. Kanaafuu maayinusii irraa hirrifne malee maayinusii inni waan qabaateef miti jechuudha. Okay, kanaafuu maayinusii positive godhan gooture. Kanaafuu -9 plus 5 meeqa taate jechuudha -4 taate jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii yookaan difference consequence termiin isaanii meeqa jechuudha -4 jechuudha. Kamaalee haa biidha. Akkasumatti sirra ka jiru bifuma saniin 7 irraa 3 hir'isuu 2 yookaan 7/3 -2 gaafa gootan bifa sanii 1/3 dhufa na fakkaata. Eegas isin yaa 1/3 dhufa. Me check it. 7/3 -2 gaafa ta'e 3 times 2 make 6 minus 7 now 1/3 isn't it? Yeah, bifuma san fakkaata jechuudha. Kaanis yoo dalagdan kanuma isinii dhufa. Let us check it although 8/3 minus 7/2/3 gaafa ta'e 1/3 jechuudha. Denominatorin isaa waan wal fakkaatuuf numerator qofa irraa hirrifna jechuudha. 7 minus 8 minus 7 meeqa jechuudha 1/3 jechuudha. Denominator keessaa tokkuma fudhanna waan ta'eef. Kanuma fakkaata jechuudha. Karaa biraatiinis hojjechuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma 2 fi 3 akkamitti argannaa yoo jala common goone akkam goonee argachuu dandeenya jechuu dandeessanii. Kana godhuufis maal jechuudha salphaadha. Kana jechuun 2 kan dhufu jechuudha yoo 6/3 dhufte 7/3 8/3 9/3 jechuudha. Maal jechuun 9/3 ta'e 3 tanaatu 9/3 ta'e. Kana jechuun 9 divided by 3 meeqa taate 3 ta'a waan ta'eef. Kanaas bifa kanaan fraactionii godhanii warra hir'isuu dandeessan akkuma jiru kanaan warra hir'isuu dandeessan jechuudha. That is it. Kana jechuun arithmetic sequence yaa definitionii 1.2 arithmetic sequence yookaan arithmetic progression is a sequence in which each term except the first is obtained by adding a fixed number or positive or negative illee haa ta'u to the preceding term san irratti kan argachuudhaaf jechuudha. Fixed number isan whether it is positive or negative haa ta'u maal goone jechuudha add goone jechuudha. Isaan sun maal fixed dha value hin jijjiiramu jechuudha. Akkuma asirratti ilaalaa turre jechuudha 4 ture kanaa -4 ture kanaa 1/3 ture. Yaa bifuma saniin fixed dha jechuudha. Yookaan hin jijjiiramu jechuudha jechuudha. Common dha hin jijjiiramu fixed dha. Kanuma irra dabalaa oofna jechuudha. Value negatives positives ta'uu danda'a jechuudha. Kana meeqa dhufe -4 nu dhufne irraa biirra dhufu activities 1.3 irratti biirratti common difference keenya meeqa nu dhufe ture jechuudha -4 nu dhufe jechuudha. Kanaafuu positives negatives ta'uu danda'a garuu fixed number dha. To preceding term irratti maal godhudha jechuudha argachuudhaaf idaanaa deemna jechuudha. For the following arithmetic sequence for the following arithmetic sequence 2 5 8 11 40 what is the first term third term and the common difference dha.
Kana nu kanarraa first term second term isaadha kan kanarraa jechuudha. First term isaa kamii jechuudha 2 dha, second term no second term 5 dha, third term no 8 jechuudha. Common difference isaanii garaagarummaa isaa kana 5 irrisuu 2 meeqa 3 8 irrisuu 5 ta'u 3 kudha takka irrisuu 5 8 meeqa ta'a 3 kudha afur irrisuu kudha takka 3 kana jechuudha. Common difference isaanii meeqa jechuudha 3. Kanaafuu hajaa argachuudhaaf maal goona jechuudha formula irraa baasnu jira jechuudha. Kanaafuu takka 2 3 4 5 bire hajaa argachuudhaaf asuma irratti 3 daballa jechuudha. Meeqa arganne 17 jechuudha. Bifa kanaan fakkeenya formulaan akkamitti dhufe kayyoo arithmetic sequence jechuudha kan laallutaa jechuudha. Given that the first term of arithmetic progression is 10 the first term means 10 kudhanii common difference isaa immoo -4 dha. Kanaafuu find the term of the second to fifth term. Second term irraa fifth term barbaadaadha jee saniifuu second term itti isaa barbaaduudhaaf maal gootan jechuudha. First term irratti common difference kan idaana jechuudha. Meeqa ta'e jechuudha 6 ta'u -4 gisee kudhan irratti idaanan 6 ta'a. 6 irratti gisee -4 idaanamu third term argachuudhaaf. 2 ta'u 2 irratti gaafa -4 idaanamu meeqa ta'a -2 ta'a jechuudha. Bifa kanaan akkasii keessan jechuudha. 5 gaafa ta'e asirratti -4 gaafa idaanu -6 ta'a jechuudha. Bifa kanaan -6 ta'a jechuudha. Kanaafuu 6 to -2 6 jechuudha. Second to fifth jemre bifa kanaan keessaniif jechuudha. Exercise 1.3 for the following arithmetic sequence. Arithmetic sequence gadi kanarraa jechuudha. What is the first term, third term in the common difference? Find the sixth term dha. First term isaa eenyu, third term isaa eenyu, common difference isaa eenyu jechuudha. Jaa akkasumatti sixth term illee barbaada. Jaa takka 2 3 4 5 jechuudha. Sixth term asii barbaada jechuudha. First term 3 dha, second term 5 dha, third term 7 jechuudha. Kanaafuu common difference isaanii garaagarummaa asii fi asitti jiru, asii fi asitti jiru, asii fi asitti jiru jechuudha. Asii fi asitti meeqa jedhama? 2 jira, asii fi asitti 2 jira, asii fi asitti 2 jira, asii fi asitti 2 jira jechuudha. Kanaafuu common difference isaanii 2 jechuudha. Kanaafuu kun meeqa faadha? Takkaffaa term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, term 6 barbaaduudha maal jechuudha? 2 plus 11 jechuudha. Gaafa 2 plus 11 meeqa ta'a jechuudha? 13 ta'a jechuudha. Bifatanii deebisuu dandeessan jechuudha. Kanaatti basuma kanaanii 9 6 3 0 -3. Kanaafuu garaagarummaa asii fi asitti jechuudha meeqa? Garaagarummaa asii fi asitti -3. Kanaatu -3. Kanaatu -3. Kanaatu -3 jechuudha. -3 irra dabaltan jechuudha. -6 -3 irra dabaltanii -9 ta'a jechuudha bifa sana. Okay, find the terms from second term to fifth term of arithmetic progression. When ja first term isaa waan gaafate common difference isaa 5 gaafate. Kana salphaadha jechuudha. Common difference isaa isin kanne first term isaa isin kanne jechuudha. Kana beekuudhaaf formula arithmetic sequence yookaan arithmetic progression kan yoo kana beeku isin gaafate jechuudha. Let us see arithmetic sequence formula isaanii ana ilaallu. Asumarratti ilaaluu akkamitti dhufe qayyuu kan ilaallu ta'e jechuudha. Eegas booda deebinee dalagna jechuudha gaaffii lammaffaa. Okay, isin garsiisuudhaaf general term of arithmetic sequence kana fakkaata jechuudha. From activity 1.3 irraa 3 7 11 15 19 first term isaa 3 dha. Common difference isaa 4 dha jechuudha. Activity 1.3 dha irraa jiru deregeja 1.3 achi gadi zamana jechuudha. Ka jalqaba hojjechaa turre jechuudha. Activity 1.3 kana ebbana jechuudha. Okay, kana fakkaata common difference isaa meeqa jechuudha? 4 je. First term isaa 3 jechuudha. Akkuma agartan asirratti 3 jechuudha. Okay. No formula bifa kanaan dhufe jechuudha. Ilaallu
A2 ammoo A sabtuun 3 plus then 4 dha. 4 kun maali? D dha. Difference kennu garaagarummaa isaanii yoo ta'u consecutive difference kennu. Okay. A2 ammoo maal taatee jechuu gosa A3 jechuudha. A1 plus 4 plus 4 taatee jechuudha. Isn't it? Egaa A2 dha. D takka qabaa mire. A3 dha ammoo D meeqa takka qaba jechuudha? 2 qaba jechuudha. Ammoo A1 D hin qabu jechuudha. Plus D0. Agartanii? Saniifuu asirratti D2 D3 asirratti A4 amma soo meeqa qaba jechuudha? A meeqa qabaachuu deema akkasii D meeqa qabaachuu deema? D3 qabaachuu deema jechuudha. A3 D2 qabaate A4 D meeqa qabdi jechuudha? D3 qabdi jechuudha. Kanaafuu A1 plus D keenya hoggu meeqa jechuudha? D keenya hoggu 3 jechuudha. 3 times D jechuudha biraatiin. Okay. No, bifuma kana fakkaate jechuudha. Dot gaafa inni ta'u keenya inni gaafa ta'u maal ta'e jechuudha? A1 plus gaafa 4 dha. Asiin 3 bire inni keenya gaafa ta'u bakka inni sana maal goona jechuudha? Inni minus goona jechuudha. Inni minus 1 ta'a jechuudha. Walii galee naa hubattan yaada laal gaafa A1 D hin qabu. A2 irratti ammoo A1 plus D tokko inni A2 irratti D keenya tokko jechuudha. D qofa jechuudha. A3 irratti ammoo D keenya 2 jechuudha. 4 bakka 4 kana D jaawarreessa beekaa formulaadhaaf how represent the variable kan ta'u jechuudha. Common variable. Okay, D dhamee kanaafuu 2D dha jechuudha. Asirratti D A3 irratti A4 irratti A1 plus maal ta'e jechuudha? D firii 3 bire 3D dha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun A4 bakka D kana dura meeqa jira? 3 jira. A3 biroo hoggaa A3 dha. A1 D keenya meeqa jechuudha? D keenya 2 dha jechuudha. Kanaafuu bakka 3 tanarraa meeqa hirribnee 2 arganna? Yoo meeqa hirribne 3 irraa gaafa takka hirribne 4 irraa yoo meeqa hirribne 3 arganna yoo takka hirribne jechuudha. Kanaafuu yoo bakki A tun A sab N taate maal taate jechuudha? A1 plus N minus 1 times D dha jechuudha. Isinii dhufe jeen abdadha. Bifa kanaan dhufe jechuudha. Akka irra deebi'aa isin agarsiisu A2 A1 plus D dha inni A2 jechuudha. Inni jalqaba asirra ture A1 3 dha inni jira. Kanuma jalqaba kanuma asirra dalagame haasaa jirra jechuudha. A2 ammoo 3 plus 4 A2 jechuudha. Okay. Isaan kana formulaan gaafa bakka keenyu bakka buusnu A1 3 jechuun A1 jechuudha. 4 jechuun ammoo D jechuudha mire. Okay, hoota A3 irra hoota A3 irra gaafa dhuftan A3 A1 3 plus jennaan D 4 plus 4 jechuudha. Kana jechuun gaa 4 firii 2 qabna mire. 4 firii 2 qabne 4 maali DD dennee jira. DD bakka tana buusaa. Kanaafuu A bakka A3 bakka 3 dha tana A1 buusaa jechuudha. Because A1 maal jechuudha? 3 dha waan ta'eef A1 plus jennaan gaa D plus D meeqa ta'a? 2D hin ta'u 2D dha. Okay, 4A dhoowwata 4A yookaan A sub 4 kan nu jechuudha. Walqixanne ta'a meeqa jechuudha? A1 plus jechuudha. A1 plus D dha jechuudha. D abba meeqa jira yookaan 4 jechuudha. Takka lama 3 jira jechuudha. 3 jira. Kanaafuu D dhamre
bakka 3 tana maal goona jechuudha A1 mire A1 keenya bakka 4 tana D keenya D abbaa meeqa jira jechuudha 3 gaafa walitti dabaluu D 3D dha jechuudha haaya akkas bifa sanii itti fufnee yoo A inni nu kenname maal goona jechuudha 3 plus 4 plus dot plus 4 jechuun maal jechuudha A1 gaafa bakka 3 tana maal goona jechuudha A1 waan ta'eef jechuudha A1 goona plus jennaan inni minus maal jechuudha 1 jechuudha inni hanya kanarraa takka hir'ifne jechuudha because 4 gaafa ta'e maal jechuudha bakka tana 3 jiraame 4 hir'isuu takka jechuudha 3 gaafa ta'e 3 hir'isuu takka meeqa ta'a 2 ta'u nu bifa kanaan 2 jirti jechuudha 2 baay'isuu daadha kunoo 3 baay'isuu daadha gaafa 2 ta'e 2 hir'isuu takka meeqa jechuudha da'uman toore yookaan takka ta'a saniifuu A1 plus 1 times D jechuudha kana jechuudha okay gaafa 1 ta'e 1 minus 1 meeqa ta'a 0 dha jechuudha plus 0 dha jechuudha asitti D keenya maal jechuudha 0 dha asitti plus 0 times D dha saniifuu 0 times D meeqa ta'a jechuudha 0 toore saniif dhibame jechuudha A1 irraa kun okay bifa kanaan ijaaramee jiru formulaan derived ta'e kana jechuudha A1 plus N minus 1 times D dha jechuudha kanaafuu formulaan arithmetic sequence yookaan arithmetic progression kanumaa jabeessaa qabadhaadha hoggaa hundi hin jijjiiramu jechuudha asii hanga sadarkaa yuunivarsiitii illee isin gargaaruu danda'a jechuudha warroonni injinariingii keessaa isin jala nafoo jechuudha akkasuma warroonni akkaawuntiingis saayitiin ni jala jeen adda adda jechuudha kanaafuu bifa saniin hubachuu danda'u jechuudha. Okay, kana fakkaata jechuudha formulaan arithmetic sequence dha. If theorem 1.1 jechuudha. If A sub n is an arithmetic progression gaafa taate yookaan arithmetic sequence taate gaafa taate with the first term A sub 1 jechuudha. The common difference D gaafa kenname then the nth term of sequence nth term gaafa yookaan general term of the arithmetic progression yookaan arithmetic sequence dha maal jechuudha an walqixxee taha A1 yookaan A sub 1 plus n minus 1 times the whole times maal jechuudha D jechuudha kun general formula for arithmetic progression yookaan arithmetic sequence jechuudha. Okay, find the general terms of the sequence A sub n when the first term is 5 common difference isa 4 gaafa ta'e jechuudha barbaadni sun dhibaare kan amma kan barbaadaa je general term of sequence dha je general term of sequence barbaadu maal goona jechuudha n walqixxee ta'a A sub 1 plus n minus 1 times D jechuudha kanaafuu first term 5 dha common difference keenya meeqa jechuudha 4 jechuudha amma 5 goone bakka tana 4 goone jechuudha gaafa wal keessaa waliin baay'isnee baasnu jechuudha amma bifa kanaan as 5 goone as 4 goona gaafa waliin baay'isnee baafnu jechuudha ammattuu keessa baasuudhaaf 4 times n times akkasuma minus 1 times 4 gootanii san booda 4 plus 5 plus 4n minus 4 fi 5 wal bira fiddanii jechuudha termii wal fakkaatu waan ta'eef waan hin toore waan yaafame saniif 4n plus 1 jechuudha general termiin kana fakkaata jechuudha. Okay, gaafii jalqaba asitti formula laallee hojjenne jenne kana hojjennu first term isaa kana common difference isaa kana jechuudha kanaafuu second term isaa barbaaduudhaaf maal jechuudha baay'uma takka salphaadha jechuudha second term isaa barbaaduudhaaf akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha formula arithmetic sequence dha inni A sub n A1 plus n minus 1 the whole D dha jenne kanaafuu bakka first term 1 dha waan ta'eef 1 plus jettanga plus n keenya maal jechuudha n keenya 2 denne mire second term barbaadaa jenne 2 minus 1 times common difference keenya 5 dha je 5 dha jenne san booda 1 2 minus 1 mire
plus maal akka taate jechuudha times 5 times 1 5 waan ta'eef kanaafuu 6 ta'e jechuudha. Akka second termidha a sub 2 a sub 3 no bifuma sanii 1 plus n bakka n dha tana 3 dha inni mire 3 minus 1 times 5 dha jechuudha. Common difference d kan kun kontuudha 2 times 5 in 10 plus 1 in meeqa taate jechuudha. Kudha takka taate jechuudha. Kanaafuu A3 keenya meeqa taate jechuudha. Kudha takka A4 no bifuma saniin A4 keenya meeqa taate jechuudha. 1 plus 3 4 minus 1 in meeqa taate 3 dha 3 times 5 in meeqa jechuudha. 5 kanaafuu kudha 6 jechuudha. A6 A5 keenya 1 plus 1 in mal A1 keenya wow A sub 1 keenya jechuudha plus 5 minus 1 in meeqa taate jechuudha. 4 in mire 4 minus 4 times 5 in meeqa taate 20 in ta'u. Okay 1 plus 20 21 jechuudha. Kanaafuu fifth term of arithmetic sequential arithmetic progression keenya meeqa jechuudha 21 jechuudha. Bifa kanaan deebistan jechuudha. Kan itti aanus kanumaan jechuun hin deebisan jechuudha. Gaaffii biirra kan jiru isin hojjedhaadha. Kana jettanii deebisuu danda'u qabdan jechuudha. It is easy peasy dha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Yoo ulfaatu ta'e komantii irratti ni beeksisaa. Isin hin jenne jechuudha. Kunis kanuma fakkaata jechuudha. The given sequence is arithmetic sequence with a sub 1 waktu itu A1 keenya 3 keenya D keenya 3 dha. Bifuma kanaan for 31 term jamre saniifuu 31 term argachuudhaaf maal gootan jechuudha. N keenya meeqa jechuudha. N keenya 31 dha jechuudha. Kanaafuu A1 plus A 31 argachuudha maal jechuudha. A1 plus 31 minus 1 times d keenya meeqa jedhe d keenya 3 dha jedhe. Kanaafuu 30 dha mire 30 times 3 meeqa taati 19 ta'u 90 plus 1 meeqa ta'a 91 jechuudha. 91 is our answer jechuudha for a sub 31. Okay bifa saniin deebisuu danda'u qabdan jechuudha. No kitaabni keessanii bifuma kanaan hojjetee isinii kaa'ee jira. Okay, exercise 1.4. Find the general term of the sequence A sub n when general term barbaadna jechuudha. Akkuma jalqaba exercise olii sanarratti hojjechuuf yaadamaa ture jechuudha. Asirratti isinii kanname jechuudha. Waan isinii kanname walqixanii ta'a tuudha jee diin keenya meeqa walqixanii ta'a 3 isinii kanname general term isaa qaba barbaadan. n jettaniin gaafa walqixanii ta'a A1 plus n minus 1 times d dha jechuudha. Saniifuu A1 nu kanname jira. A1 meeqa jedhama fakkeenyaaf A irra kan jiru A1 2 plus n minus 1 times d keenya meeqa jedhe 3 jedhe. Okay. Kanaafuu asitti gabbuun dalagnu jechuudha. 2 plus n minus 1 times 3 dha mire. Kanaafuu 3 times minus 1 3 times n gootan jechuudha. 2 plus 3n minus 3. Okay, kita ni tahu 2 fi minus 3 boleh kita ni 3n ni hingga minus 1 itu will be our general term for this arithmetic sequence. Yo arithmetic progression ida biar terus 3n minus 1 tadi itu. Kemudian era habida isin hojjeta itu bukan ni. Yo ulfatu tu yang bisa. Okay, gafa isa lamba farada baru. What is the 10th term of the sequence?